رديم ندوب فنا وين سموها رسولي سموها روكبا أفورنا رسول أفوري كلاتنا لما فكرته brand new أكواك يسجل كابو مهدي أنا في دو هارسو سجل سنا رومي بقولنا كلام لكوبسا لما رأي بفنا كسير رومي بقولنا كلام لكوبسي لام فكني جريني برا سدربو كنان كا إنبونا فكني جريني سدربو كنان كا إنبونا يوكان يا نبي يلفا كا إنبونا يا نبي يلفا إندربا أنا في فكني سدربو إنبونا يوكان سدربو كمانتني إنجراتنا إنكي دبودة جالن واقعيو يوكان فدي واقعيو يوكان أكيد واقعيو إذا كما كتير غرغر باسوداف ياد غرا كيسني يوكان ياد سمو كيسني عارفچودان اوف جيجيراي واقعيو ترانسفورميشن بربان نمك جيجيرم بربان ستاغنان تايو غرا كمدلا دينا كما يسوس رالا دي دوتو كو آيا كنفنتي عليفي نبي بوفتا فدين فاي ايميو زفلا دينا اكا فايسات akka gooftaatti fudhatee naaniin fayya garuu ergii fayyee booddee kan isa barbaachisu guddaa yoo jiraate sammuu haaressuu seenu haareffachuu sammuu seenu kanatu isa barbaachisa. Kanaaf inni maaliif barbaachise sammuun haaromuu kan inni barbaachise akkuma asirraa irratti akeekii waaqayyoo jaalalli waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e waan shamarratti fudhatamaate waan akeeka isaa fiixaan baasusi hubachuudhaan kanaaf sammuun haara'e malee akka duriitti adeema jechuudha. Iddoo duriirra deemuudhaan waan baraa dhufne waan barree dhufne irra waan deddeebi'uuf yaadi keenya haara'uus barbaachisa. Yoo hin haara'u ta'ee biyya lafaatti yookaan yaada bara sasinaatti qabamanii jiraachuudha isa dhuunfaa kuna jechuudha. Waaqayyo kana barbaada akka nu yaada biyya lafaatti qabamnee jiraannu fedha waaqayyoo miti akeeka waaqayyoo miti. Kanaaf fedhi waaqayyoo maali? Akeeki isaa maali? Jaalalli isaa maali? Isa irratti qabamnee jiraachuudhaaf yaadiin karaa keenya yookaan sammuun keenya jijjiiramuu qaba jechuudha. Sammuun keenya jijjiiramuu qaba. Inni immoo gahee keenya. Gaheen waaqayyoo lammaffaan wallalchiisuudha reverse akka Yohaannis sadii keessatti jedhamutti lammaffaan wallalchuudha. Gaheen keenya immoo sammuu keenya sababii haareffadha jedhuufi waaqayyoon nu hojjetamedha. Fayyinee macalma ija kanaaf hin ta'in haareffachuun kan koof kan keessan jechuudha. Haa ta'u gaa iddoo haaroo sana barbaachuufiti the whole man guutummaa namaa ilaalla jechuudha. Guutummaan namaa waan sadii sana qabata jechuudha. Torbee agartanitti yoo ta'e jara adii Uleessa koo Solomoon istifoo ta'anii dhaabbatan nama sadan sana jechuudha. Kanuma tokkotti yeroo fudhannu akkuma waaqayyo abbaa ilmaa afur qulqulluu ta'e isaan kana sadan kanuma tokkotti yoo fudhannu jalqabaa hafuura adii jechuudha. Adii asirratti eegumnooti. Hafuura iddoo buutee turte sool immoo sooliin iddoo bu'ee sool inni immoo afaan Giriikiitiin saayik isa jedhamu yookaan sammuu jechuudha. Booddee baay'ee sammuu haasofnaa lafa jijjiirama barbaachisu achi sababa ta'eef Olessi keenya istifoon immoo akka qaamaatti turan addana nu fuuldura dhaabbatan. Kanaaf yeroon adii achi keessaa baasu maaltu ta'e yeroo sanatti Addaam yeroo cubbuudhaan kufe hafuurri hin du'e. Hafuurri keenya namni hafuuraan hin du'e jechuudha. Qunnamtii waaqayyo wajjinii hafuura isa ta'e waaqayyo wajjinii namni qabu jechuudha. Kanaaf adda baheetu namni maaliin jiraachaa ture? Namni lubbuudhaa fi fooniin lafarra deddeebi'ee yookaan jiraachaa ture jechuudha. Kanaaf Olessi keenya Solomoon akka maaliifi akka lubbuuti. Lubbuu sool nafsi afaan Amaariffatti isa jennu jechuudha. Achi keessa immoo yeroo isa keessa gadi lixu immoo iddoo lubbuun suni akkuma dubbadhee ture murteessaadha. Kontiroolii isa godha iddoon warri lamaan hafuuraa fi foonni jiru waliin galan. Foonni akka baratee dhufe
akka yaada biyya lafaan deemuu barbaada. Hafuurri immoo sababii haara'eef yaada Kiristoosiin yaada dubbii Waaqayyoon deemuudha akeekisa yeroo hundaa. Kanaaf yeroo foonni gara kufaatiitti nama godhatu yookaan waan foonii balaqqeessisiisu inni kun immoo lakki yommuu jedhu amma murtoo kan kennu san gidduu sana lubbuu seennu, sool seennu, nafsi seennu sanatu murtoo kenna jechuudha. Inni iddoo maaliitii iddoo beekumsaa, intellect, knowledge achi. Lammaffaa fedhiin achi, desire, will. Fedhiin namaa achi keessa maal keessa? Nafsi seennu sana keessa yookaan lubbuu seennu sana keessa. Inni sadaffaan emotion yookaan simmeet seennu. Innis achi keessa waan sadii sana qabata lubbuu duwwaan. Emotion yeroo inni fakkeenyaa fi namni emotion ta'e yeroo inni yookaan likka malee gammadee kolfaa yookaan likka malee gaddaa waan nama geessisu jaalala isaa kan ittiin agarsiisu jibba isaa kan ittiin agarsiisu hundumtu achi keessa iddoo emotion jennu yookaan maal afaan oromootti miira guddaadha iddoo sana jechuudha iddoo sadaffaa jechuudha. Amma kaa namaa fi akka Waaqayyootti deemuudhaaf akka akeeka Waaqayyootti akka jaalala Waaqayyootti akka inni akeekatti deemuudhaaf iddoon lubbuu jedhamu sun inni murtoo kennu sun yookaan gara fooniitti godha yookaan gara hafuuraatti godha sababii ta'eef akka inni isa fooniitti qabatee hin hafneef haaressin maaliin haaressin dubbii Waaqayyootti hin haaraa isattiin guddate isattiin dhufeetu ta'e hin haaraa. Kanaaf namni inni sadii ta'e kun keessaatii iddoo lubbuu isaa kanaaf barbaachisa. Tole isa achumatti kennetti deebine. Waaqayyo yeroo nama biyya lafaarra jiru hundumaa ilaaluu iddoo lamatti jira. Tokko nama amane tokko immoo nama tamiitii nama namanichi. Warri eekamsa Waaqayyoof eegaman jechuudha. Jiraatan jechuudha warra Waaqayyoof dhimma hin qabne. Warra baduuf jedhan akka uumamaatti warra jiran the natural man. Isaan egaa warri kun akkas jiru warri immoo Kiristoositti amananii immoo gadi yeroo buunu warra Kiristoositti amanee dubbiin Waaqayyo iddoo lamatti jira. Iddoo lamatti inni tokko nama hafuuraati inni tokko immoo nama fooniiti. Namni foonii yeroo hundaa waan biyya lafaatti mul'ata waan ofii isaatii waan ittiin guddate gara sanatti teendensi isaa gara sanaa inni hafuuraa immoo isa Waaqayyo jedhu haalli kamuu fakkaatu akka sila tasfaayee jechaa ture haalli dukkanaa hammamuu haa ta'u hafuurri waan jedhu hafuurri waan abdii kenna hafuurri waan abdachiise naara hawwatama yookaan naata isa jedhu jechuudha. Kanaaf nama foonii taanee akka jiraannuuf yookaan yaada foonii fudhachaa akka jiraannuuf fedha Waaqayyoo miti. Kanaaf isa giddu galeessaa sana isa murtoo kennu sanaanii lubbuudhaan soolii keenya jechuudha. Inni jijjiirama guddaa gochuutu irra jiraata. Attamitti jijjiirama godhaa isa kan foonii kana fudhachuu dhiiseetu isa hafuuraatiin yookaan waan hafuuraa isa ta'een akka jiraatu akka tochoo murtoo godhu hundumaa keessatti gara isa fooniitti goruu dhiisee gara hafuuraatti akka godhu. Yeroo akkas godhugaa murtoo inni godhu kanaaf nu gargaara. Murtoo kan inni godhu immoo leevilii beekumsa isaatti. Waan hin beekne ol irratti murtoo gochuu hin danda'u yookaan murtoo dogoggoraa godha yookaan murtoo isa biyya lafa hundumtu beekamutti gara sanatti jaalladha. Kanaaf yeroo sanatti akkasitti adeemnu Waaqayyoon kadhaa ta'uun rakkisaa ta'a. Kanaaf iddoo tokko namni isaa waa'ee isa warra fooniin deemanii Qorontos jalqabaa boqonnaa 3 keessatti Phaawulos waan jedhu Qorontos jalqabaa boqonnaa 3 keessatti warra kiristaanota kaarnaal kiristiyaan yookaan kiristaanota foonii adeeman yaada fooniitiin tocho'anii fi yaada inni kennutu jira nan dubbisaa. Tokkomma 3 gara warra Qorontos jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1-3 waatu dubbisa. Ani abboota koo akka warra yaada foonii duukaa bu'anii
Kiristoositti immoo xobbee akka mucoolii taatanitti isintu dubbadha malee akka warra yaada hafuuraa duukaa buutanii isinitti dubbachuu hin dandeenye. Lakkoofsa lammaffaa ani aannan akka dhugdaniif isiniif kenneera. Isin nyaata jabaaf hin geenye turtani. Ammayyuu hin ga'in jirtu. Isinoo namayyuu akka warra yaada foonii duukaa bu'aniitti hinaaffaa fi wal qoccoluun erga isin gidduu jiraate isin warra yaada foonii duukaa bu'anii mitiiree akka yaada namaatti jiraattu mitiiree jedhetu komeesaa dhiyeessa jechuudha. Waan dhageessaniin deemaa jirtan, waan nurra dhageessaniin deemaa jirtan, ganaa isin maalidhaa akka mucoolii fi aannanii aannan warra mucooliidhaan aannantu barbaachisaa bishaatiin jirtu jedhetu isaanii lafa kaa'aa. Egaa fi achi keessa immoo waan jiru waan foonii namni fooniin deemu hinaaffaa fi qoccolloon isin keessa jira. Hinaaffaa fi qoccolloonii yaada fooniiti yookaan yaada biyya lafaati. Ganaa hin bahin jiru. Hin hinaafiin isa jedhu hin qoccoleen isa jedhu hin fudhanne jechuudha. Kanaaf akka fooniitti jiraachaa jiru jechuudha jarri kun. Kanaaf xobbeedha, mucooliidha, warra hinaaffaaf jiraatanii, warra qoccolloon jiraatanii. Kanaaf isa kanaan deemuun hin ta'u, haa ta'u malee ganaa hin gahin jirtuu ittiin jedhu. Egaa kun hundumtuu yommuu isa kana laallu yaadi isaanii yookaan lubbuun isaanii yookaan noolejiin isaanii, intalektiin isaanii, fedhiin isaanii, imooshiniin isaanii ganaa isa foonii duukaa jira jechuudha. Akka fooniitti deemaa jiru, yaada foonii duukaa adeemaa jiru jechuudha. Achi keessaa bahee namni hafuuraan akka deddeebi'u fedha Phaawulosii, fedha Yesuusii, fedha Waaqayyooti, akeeka Waaqayyootis. Kanaaf hafuuraan deemuun barbaachiseera. Hafuuraan deemuuf immoo Waaqayyo hafuura nuuf kenna akka gumatamne kan nu barsiisu Yesuus Kiristoos gooftaa inni kan fudhannu kan nu gargaaru Waaqayyo kan fudhannu. Yeroo Yesuus Kiristoos gooftaa kootii fayyisaa kootii jennetti hafuura qulqulluun nu keessa dhufee buufate. Indwelling presence nu keessa waan buufatee fi nu keessa waan jiruu fi nuuf waan kennamee fi nutti mul'isa. Maal nutti mul'isa? Waan nu hin beekne waan Waaqayyo kan nu hin beekne kan hin dhageenye yaada Waaqayyo kan nutti mul'isu hafuura isaatii yookaan hafuura qulqulluudhaan. Achuma Qorontos jalqabaa boqonnaa 2 keessatti lakkoofsa 9:12 ni jiru kan dubbisaa. Qorontos jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irraa kaasu caafana qulqullaa'aa keessatti waan Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse iji namaa hin argine, gurri namaa hin dhageenye, yaadni garaa namaa bira hin geenye, Waaqayyo garuu hafuura qulqulluudhaan isa kana nutti mul'ise. Hafuurri qulqulluun waan hundumaa yaada Waaqayyo isa gadi fagoo iyyuu qoree biraan ga'a. Waan yaada namaa keessa jiru, hafuura namicha keessa jiruutu beeka malee namni biraa beekuu hin danda'u. Akkasumas hafuura Waaqayyoo malee eenyullee yaada Waaqayyoo hin hubatu. Ammas nuyi kennaa isa Waaqayyo biraa fudhannee nuuf kenname beekuudhaaf hafuura isa Waaqayyo biraa dhufee fudhanne malee hafuura biyya lafaa kanaa hin fudhanne jedha Phaawulosii jala kanatti himaa jechuudha. Kanaaf hafuuraan gargaarama. Hafuurichi attamitti nu gargaara? Hafuurri Waaqayyoon ibsa. Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e, uumaa akka ta'e yommuu dhageenyutti keessa keenya amantii keenya akka ol fudhatuuf hafuura qulqulluun
nu gargaara jechuudha. Hafuura yommuu eenyu hafuura lamatu jira. Macaafa qulqulluu kan Ingiliffaa keessatti hafuura Waaqayyoo lafa ta'etti spellingii S isa guddaatiin jalqaba. Spirit. Holy Spirit yookaan Holy Ghost lafa jedhutti Spirit inni kan Waaqayyoo yommuu ta'u warri translate godhan jechuudha akka itti hubattu. S guddaa ta'e hafuura Waaqayyooti. S xiqqaa ta'e immoo hafuura namaa agarsiisa. Lafa itti agarsiisa jira. Fakkeenyaaf Roomee boqonnaa 8 keessa lakkoofsa 26-27 irratti adda addummaa isaa hin garbu. Kanaaf lamaan isaanii nu barbaachisu. Lamaan isaanii nu barbaachisu. Torbee kan jedhee turetti fakkeenya boqonnaa 20 lakkoofsa 27 irratti akkas jedha Ingiliffaa isaatiin dubbisaa. The spirit of man is the lamp of the Lord. Hafuurri namaa inni nama keessa jiru jechuudha. Adiidhaan yaadadha. Adiin hafuura inni. Hafuurri namaa inni nama keessa jiru suni hafuura Waaqayyootiif yookaan Gooftaatiif akka ibsaati. Ibsaadha jechuudha. Ibsaadha. Maaliif inni foon keenya irratti osoo hin ta'in hafuura keenya irratti kan inni dhaamsa ergu kan inni mul'isu sababiin isaa hafuurichi maal ta'eera haaree 100% Waaqayyoon fakkaata. One-thirdiin keenya hafuura, one-thirdiin keenya lubbuudha, one-thirdiin keenya foon. Kana baannee deemu. Ana kan jedhu Phaawulos yeroo hundaa foon isaatiin miti, lubbuu isaatiin miti, waa'ee hafuura isaatiin dubbata. Sababiin isaa orderiin isaallee akka kana hafuura, lubbuudha, foon. Kanaaf Waaqayyo hafuura keenya irratti dhaamsa isaa dabarsa, mul'isuu isaa dabarsa. Kanaaf isarraa fuudheetu dabarsa. Kanaaf inni akka gucaatti hafuurri namaa hafuura Waaqayyootiif the spirit of man is the lamp of God. Yookaan guca yookaan ibsa yookaan ifa Gooftaan ifa Waaqayyooti. Hafuurri keenya Waaqayyoof ifa isaatti itti gargaaramu jechuudha. Dukkana keessa kan hin deddeebineef karaa hafuura keenyaatti itti dhimma ba'a jechuudha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo hafuura isaatiin nu geggeessa. Waa'ee hafuuraan geggeeffamu gadi siqanii qorachuudhaaf jettanii Roomee boqonnaa 8, Galaatiyaa boqonnaa 5 waa'ee kana lafa nu naqu. Hafuuraan jiraachuu, hafuuraan deemuu, fakkeenyaaf Roomee 8 keessatti hafuuraan jiraachuu, jireenya fooniin jiraachuu, yaada fooniin deddeebi'uu garuu du'aadha. Kanaaf akkanatti dhaga'amatti hin deemnu ijoollee Waaqayyoo. Inni maal jedha yeroo inni karaatti of deebi'u jechuudha. Maaliif yoo lubbuu keenya yoo foon keenya yoo yaada foon hin deddeebine ta'e haqa beessatti nutti dhaga'ama waan tokko sababii arganneef bor immoo gadi bu'a sababii ta'eef flaakchuweetii godha olis gadis bu'a waan ta'eef yaada fooniitiin hin deemnu jechuudha. Waaqayyo maal jedhu inni uume maanuwaaliin keenya maal jedhu inni namaaf kenname akkuma makiinaan yeroo bitamu maanuwaalii isaa ilaalamaa waa'ee makiinichaa barbaachisuu yeroo dhabiitti oil cheenjiin akka ta'uuf maanuwaaliin akka barbaachisu maanuwaaliin nama kana jechuudha. Dubbii Waaqayyoo kana jechuudha. Kanaaf egaa lammaffaa dhalachuun keenya lubbuun miti, lubbuun hin haareffamu. Ganaaf fayyina guutuun arganne lubbuun foonnis akkasuma gaafa Kiristoos dhufu arganne. Hafuurri keenya garuu dhibbaan dhibbatti kan fayyee yookaan kan haara isaanitti nama haaraa of hin jedhu. Ati maal yoo siin jedhanii ati nama haaraa. We are new creatures in Christ. Kiristoositti kan jiru hundu nama haaraa. Eessaa akkas jedha Qorontoos lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti akkas jedha. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uuma haaraa yookaan uumama haaraa. Haaraa kan ta'e sun keessa foon koo miti, lubbuu koo miti, keessa koos jiru hafuura kootu haaraa. Hafuura kootu haaraa. Asumaanin gara barbaachisa lubbuudha. Waaqayyos seexannis lubbuu keenya barbaada. Maaliif iddoo murtiitu achi? Lubbuu keessa waan sadiitu jira. Tokkoffaa intellect yookaan knowledge
beekumsi lubbuu keessa jira. Inni lammaffaan fedhii desire isa. Inni sadaffaan emotion isa jennu simmeet inni kunis achi keessa jira. Kanaafi achi keessa sababii jiruu fi yeroo hundaa murteessaa isa ta'ee fi Waaqayyos akka inni haareffamu barbaada akka ofii isaatiif ta'utti jechuudha. Akka akeeka isaaf ta'utti lubbuun keenya akka toleetti abbumamtuu barbaada. Seexannis akkasuma gara isaan biyya lafaa gara isaa inni seerratu sababii isaa inni the God of this world mootiin yookaan waaqni bara si'anaa yookaan waaqni biyya lafaa seexana waan ta'eef innis yoo lubbuu keenya isa murtoo godhu sana jallisee akka isaatti duukaa akka deemuutti barbaada. Geggeessa lamaanuu isaan geggeessuu barbaadu jechuudha. Waaqayyo akkamittiin geggeessaa? Waaqayyo karaa hafuura isaatii geggeessa. Karaa hafuura isaatii. Innis immoo hafuura geggeessa. Hafuura keenyaanis immoo nu geggeessa. Yeroo keenyatti mul'isuudhaan jechuudha. Inni kan biraan dubbii isaatiin nu geggeessa. Inni kan biraan dubbii isaatiin nu geggeessa. Faarsa 119 lakkoofsa 505 beekamaa sana. Faarsa 119 lakkoofsa 505 irratti namni baafatee jiraate namni dubbisu 119 lakkoofsa 505 baafatee jiru Farsa 116 Farsa seguddah jechuudha. Nah guddaa kan qabu lakkoofsa guddaa isa qabu sana 500 sarara lakkoofsa 100 akkas jedha. Dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha. Dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha. Ibsaa kan biraa jechuudha. Sila ibsaa kan biraa maali? Hafuurri keenya goofticha ibsaa isaati. Amma immoo dubbii Waaqayyoos immoo ibsaadha. Kan dhokate, kan dukkanaa'ee jiru, kan nu ibsu, garatti godhu yeroo wallaallu, gara filata kan godhuuf kan nu ibsu, kan nu geggeessu, kan garaa nu qabachiisu isa kana jechuudha. Dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha. Inni koorrattis ibsaadha. Inni kun isa tokko Waaqayyo gara isaan kanaan geggeessaa tokkotti dabalata booda ammaaf immoo saffisee seexanni akkamittiin geggeessa? Waaqayyo akkasittiin geggeessa. Gitee seexanni akkaataan itti geggeessu rakkisuudhaan geggeessaa. Rakkisuudhaan gustira bamaascannaqa. Dhiphisuudhaan jeequudhaan geggeessa yeroo hundaa. Jeequmsa jira. Kanaafi jeequudhaan jireenya namaa akka hin taane godha jechuudha. Akeeka isaatti guuttachuuf akeeka isaatti guuttachuudhaaf. Lammaffaa abdii kutachiisuudhaan. Abdii kutachiisa. Abdii Waaqayyo kenne kutachiisa. Yaadattoo ta'ee Isaaq, Sidraaq, Abdannaagoon yeroo abiddatti darbatamuudhaaf jedhanii mootichaaf yoo sagadan malee abidda keessa buufamtu jedhan. Kun egaa akka isaan abdii kutatanii akka isaan abiddatti of hin darbanne akka isaan abiddatti garuu wanni sanaaf hawwati sanaaf isaan dhaabe sanaaf fakkeenya sanaaf akka isaan sagadan barbaadeeti. Kanaaf yeroo fiinoon afuufamutti yeroo dibbeen rukutamutti isaan dhaabe kanaaf kan hin saganne abidda keessa buufamadhaan kan fedhe ofiddeedhaan isaan immoo agartuu amma of oolchuu fi keessa bu'uun filannoo isaanii filannoo argatu sammuu isaanii haara'e waaqa isaanii isa keessaa iyyuu nu baasa yoo nu baasu baate iyyuu isaan isa gannuudhaan amma gaa Waaqayyoon saayinii godhan yaadi isaanii yaada Waaqayyoon duukaadha. Hin sagadinaa ergeedhee hin sagadinu jechuudha. Kanaanitti achi keessa Waaqayyo isaan baase.
Inni kan biraan seexanni magaa rakkisuudhaan jeequudhaan jenne dhiphisuudhaan jenne inni kan biraan abdii kutachiisuudhaan jenne inni kan biraan immoo afaan keenya keessa dubbii kaa'a. Sababiin isaa namni yaadee dubbata waan godhu hundumaa dura iyyaan murtoon asii jalqabu asii ka'ee achi deemuudhaaf dura yaada. Deemuu koo dura yaada kootu dursa, hojjechuu koo dura yaada kootu dursa. Kana waan ta'eef dubbii nama isaan aarsatti waan jedhan nama isaan dallansiisatti waan jedhan dubbii arrabsoo abaarsa jeequmsa akkasitti geggeessuu jaallata. Kanaaf dubbii Waaqayyoo keessatti Waaqayyoo waa'ee dubbii irratti of eeggachuu guddisee deddeebi'ee nu hubachiisa dubbii Waaqayyoo. Afaan keenya keessaa utuu itti yaadin dubbiin akkam ba'a. Asumaallee yommuu jedhamu think twice before you speak once jedhama. Tokkitti baasuu kee dura si'a lamatti yaadu waan jedhu sana waan dubbachuuf jettu sana jechuudha. Gaarii namoo hamaan namatti dubbattu sana hin miidhamoo hin fayyisa. Kanarratti Phaawulos Efesoon boqonnaa afur keessatti baay'ee lafa nuuf kaa'eera boqonnaa afur keessatti waan dubbannu itti yaadnee isa dhaga'uufis ayyaana kan kennu yookaan gaarummaa kan ta'uudhaa baate afaan keessan keessaan baay'inee darbee midhaan fakkeenyaa boqonnaa 13 irratti fakkeenya 13 irratti namni arraba isaa eeggatu jireenya isaa eeggata. Namni arraba isaa eeggatu jireenya isaa eeggata. Kanaaf dubbachuudhaan wanti ta'u jira jechuudha. Sababiin isaa akka takkaan seexanaa ta'uu hin beekne, kan maalii ta'uu hin beekne, akkuma dhufetti gadhiifna taanaan, itti yaadu taanaan miidhaan isaa guddaa ta'a jechuudha. Namni arraba isaa eeggatu jireenya isaa eeggata. Namni of eeggachaa hin deddeebine garuu jireenya isaa hin balleessa. Kanaaf of eeggachuu barbaachisaadha waan dubbannu irratti. Namni waan dubbatu nyaata yookaan ija waan dubbatu nyaata. Fakkeenyaaf macaafa lakkoofsa boqonnaa 13 keessatti basaastonni dhaqanii biyya Israa'el basaasanii deebi'an suni iddoo lamatti kutaman akka dubbii isaaniitti jechuudha. Warri tokko tasuma biyya sana dandeenye biyya Waaqayyoo abdachiisa fudhachuu hin dandeenyu jedhan. Maaliif namoota jajjaboota achi keessa jiran gurguddaadhaan meeshaa qabu mucaaluu maaloodhaa kana sana jechaa turan. Kanaaf isaa hin dandeenyu akkuma jedhanitti barahaa keessatti hafan tokkoon isaaniitu hin darbin. Warri immoo lakkini akka midhaanitti isaan nyaanna hin ceena Waaqayyo dinuu keenya hin arganna. Warreedhaan immoo utuu haala midhaanii jechuudha. Eeyyuu isaanii Kaalebii fi Iyyaasuu warri jedhaman warri basaasota 12 sana keessaa lamaan waan jedhan kan argatanii. Kanaaf Iyyaasuu saba fuudhee ce'ee Kaalebis wajjin ce'ee biyya abdii sana lafa abdii sanatti galuu danda'an. Jechi isaanii isaan balleesse. Nu hin dandeenyu sababii jedhaniif triple of godhan yaada isaanii karaatti hambisan jechuudha. Nullee akka kana obboleessi gosa leencaa ture jechuu tureera. Waa'ee biyya keenyaa hamma fedha yoo hidhate nuun Waaqayyo wajjin jira. Dhugaa qabna immoo lafa dhugaan jiru hunda dhugaa dhokatee nafu hin saamamu miti malee kan namaa fudhanne hinaan dhugaatu jira jechuudha. Kanarraa lafa dhugaan jiru naamusi jira. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf diinaaf hin gowwoomu, seexanaaf hin gowwoomu, isa seexanii jedhu hin jennu jechuudha. Akka nama Waaqayyootti dubbii Waaqayyootiin of jajjabeessina. Egaa Waaqayyo hafuuraan nu gaggeessaa, hafuura keenya nu gaggeessaa, dubbii isaatiin nu gaggeessaa, inni dhumaa Waaqayyootti nu gaggeessuu yaadaan nu gaggeessa yaadni itti agarsiisuudha. Through imagination. Imagination manuu kenna Waaqayyo. Eessaa beektu jettanii fakkeenya baay'ee jira. Yoosefii fudhachuu nan danda'a. Yoosefni abjuusa sana keessatti yaada isaa sana keessatti kasaan dhufanii isa kana akka inni mootii ta'u
keessa kanaaf immaajinii kan inni godhu yaada isaa kenneef Waaqayyo malee godhee agarsiisanitti wanta argamu jiru yeroo sanatti isuma amana namni kun kanaaf yeroo bitamu yeroo booda leetu yeroo gurguramu yeroo mana hidhaa keessatti hundumaatti Waaqayyo isaa wajjin jira hunduma isaa keessatti moomsaan isa baasaa ture kanaaf feetu mootii tokko ta'e jechuudha biyya bushaa ta'e jechuudha ni jedhamee iddoo ga'e jechuudha ni namni lammaffaan Abrahaami akkasuma Waaqayyo yaada kenneef ati ittiin jedhu maqaa isaa gadaruudha abbaa nama baay'ee taate abbaa nama baay'ee taate abbaa biyya kan abbaa saba baay'ee abbaa saba guddaa ittiin jedhamu yeroo sana Abrahaam jaallatu akkuma beektan yeroo itti himamu garuu yaada sana kenneef Waaqayyo kanaaf lafa itti hollatutti lafa itti yaadicha fudhachuu danda'utti ala baasee urjii agarsiise urjii kana lakkaa'uu dandeessaa hin danda'u sabni kee akkas ta'a innis keessaa moo akkas ta'a ashawaattis immoo geessee ashawaa agarsiise lakkaa'uu dandeessaa hin danda'u sabni kee akkas ta'a lakkaa'amee hin hundee ta'a nus haadha ijoollee Abrahaam karaa Yesuus Kiristoos galanni gooftaaf ta'u kanaaf Waaqayyo imaajiniidhaan yaada kennuudhaan hin geggeessu kana karaan isa tokko koo isa jechuudha amma garaa wal'aansoo jiruu fi namoonni wal'aansoo qabu sababiin isaa 100% akka Waaqayyootti deemuu baay'ee kan hin dadhabnetti sammuu yookaan yaada sababii hin haarofnee fi kanaaf wanni keessa jira namni konfliktii keessa jira lola keessa jira iddoo lolaa sun yookaan bakki lolaa sun sammuu dirreen lolaa sun sammuudha jechuudha sammuun sun maaliif akkas ta'a yookaan kan hafuuraa yookaan kan foonii fudhachuu irratti iddoo lamatti ramaa kanaaf fooniif hafuurri yeroo hundaa wal lolu isa kanaafitti namni yookaan Waaqayyo duukaa luuccee malee yeroo hundaa rakkoo qabaata jechuudha iddoo sana luuccuu hin danda'u milkoomina argachuu hin danda'u maaliif akka torbee darbe jennetti sammuu haareffachuun barbaachisisaa pharpasiinsaa tokkoffaa yaada Waaqayyoo baruudha barreemmoo sanyii baruudhaa gochuudha inni kan biraan milkoominaan jiraachuudha victorious life milkoomanii yookaan mo'anii jiraachuu fi yaada Waaqayyoo fudhachuun guddisee barbaachisa jechuudha kanaaf wal'aansoon kun egaa isa daily spiritual battle guyyaa guyyaatti filannoodhaan deemna kana dhufaa kun inni karaa Waaqayyoo yoo hin deemu ta'e we have to drop jigsinee irra darbuutu irra jiraata jechuudha tokko wal'aansoo adda addaa qabanii fakkeenyaaf suusii irra dhisa suusii dhugaatii haa ta'u suusii ejjaa haa ta'u nama rabsuu haa ta'u abaarsa haa ta'u dafee akka gooftaa fudhateen irraa hin soqu maaliif wal'aansoo keessa ni ta'a akka gooftaa fudhateen wal'aansoo hafuuraa wal'aansoo foonii gidduu ta'a yeroo sana yaada isa Waaqayyoo fudhachaa deemuu barbaachisaadha iddoo tokko dubbiseen waa'ee yaada kakuu haaraa Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 10 keessatti kakuu haaraa Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 3 hamma 5tti akkas jedha nama foonii yoo taane iyyuu akka yaada fooniitti nama lolaniiti mi'a waraanaa keenya mi'a da'oo jajjabaa jigsuudhaaf Waaqayyoof hojjechuu danda'udha malee mi'a namni foonii ittiin hojjetu miti yaada amansiisaa hin qabne isa nama wallaalchisuuf qophaa'es hin diiga waan ogummaa Waaqayyoo gufachiisuudhaaf dura dhaabbatu hundumaa diignee yaada namoota Kiristoosiif abboomsuudhaaf hin boojinaa jedha. Egaa kun foon keessa jiraannu malee akka yaada fooniitti deemuu dura jiru yookaan hin deemnu jedhee dubbataa. Akka yaada fooniitti hin deemnu akkasitti hin yaadnu yookaan isa foon yaada fooniitiin hin fudhannu. Wal'aansoon jira, wal'aansoon sababii jiruu fi lakkoofsa 4 irratti da'oo jajjabaadha.
dawoo jajjabaa jechuun kan ittiin guddanne kan duukaa ture. Akka biyya lafaatti, akka naannoo keenyaatti, akka maatii keenyaatti, akka ollaa keenyaatti, akka biyyaa keenyaatti waan dhagaa guddanne baay'eetu jira. Kanaaf yoo rearrange goonu ta'e akka dubbii waaqayyootti hin haareffamu yoo ta'e akka dhagaa guddannee sanatti jiraachuudhaaf tendensiin gara sana jira jechuudha. Haareffachuun sammuu kan inni barbaachiseef gaasa kan akka isaan kanaan akka hin deemneef isa sanaan akka hin deemneef maaliif nama waan baay'eetu isa jeeqa yookaan yaada isaa irraa kaachisa. Saba gidduu guddanne gidduutti akkaataa sabni sun yaadu yaadna akkaataa envaayiroonmentii keenyaatti yaadna dubbii waaqayyoo garuu hoolii jechuun addaan ba'aa jechuun isaa akka yaada biyya lafaatti yaadna akka hin jedhutti yaada akka dubbii kootti an qulqulluu waan ta'eef isinis qulqullaa'aa jedheetu yaada. Balaan takka takka yeroo ga'u yaada keenya irratti waan hambisu qaba. Inni immoo strong hold ta'a. Dawoo jabaa ta'e achitti hafa. Waan nama sodaachisu ta'uu danda'a. Warri yeroo kan achitti hafuu danda'a ta'a. Yookaanis immoo yeroo warri walii kan yaada ijoollee keessatti qabame hafa. Waan akkasiidhaaf haroon or mental or psychological abuse jiraata kan achitti hafu. Namoonni suutuu sanaa waan qabamanii jiraniif wanta tokko harkaa sodaatu. Guddisanii sodaatu. Waan narra ga'e tokko isin dubbadha akkasii galuuf. Dur kubbaa miillaa taphachuu nan jaalladha, ilaaluu isaas nan jaalladha. Hamma gaafa gurbaa beekamaan tokko kubbaa miillaa kan taphatu dhufee inni barnoo eegu miila isaa kana dhiitee hin cabee waggaa isaatti miila isaa irraa kutamee okkolaa laaluu jechuudha. Kuni anaafi as keessatti hafe lammaffaa ilaaluu malee tapha isaan daawwatee ergasii booddee kubbaa miillaa taphate jechuudha. Namni baay'een akka kana qabu yookaan aksidentii makiina tokkotu argama waan lammaffaa marii impireesii godhe yaada namaa irratti iddoo isa murteessu sana. Kanaafiti haaressuun dubbii waaqayyootii kanaan barbaachisa jechuudha. Akka yaada biyya lafaatti akka hin deemne yookaan akka isa barameetti akka hin deemneef dawoo jajjaboo sana strongholds kan dhalootaa kan inni wajjin jiru akka kanaatti of jijjiiruun akka deemnuufiti haareffamuun sammuudhaa barbaachisa jechuudha. Soolii keenya keessatti, lubbuu keenya keessatti haaruun kanaaf barbaachisa. Koleegaa asuma irratti raawwadhaa attamitti yaada sammuu keenyaa haareffina inni jedhu waanuma tokko waan attamitti haaramu yookaan haareffannu. Yoo baay'ee fakkeenyaaf kan haayaween oofne jiru maaliif waan arganiif waan dhaga'an yookaan waan impression isaan keessatti qabatee jiruuf kan ka'e anis akkasan ta'a sababa jedhuuf of dhaabanii jiru. Magaalaan akka sana baay'ee beekan akkasii gochuu dandeenya. Maaliif hidhidha. Kanaaf egaa yaada haareffachuun ni barbaachisa. Ligidaa isa durii sana dawoo jajjaboo isa sana stronghold isa sana jijjigsuu ta'uu isa mi'inu meeshaa nu qabnu isa jijjiisuudhaaf danda'a ta'e waaqayyoon danda'a ta'e kanarraa dhaabbanne hin jijjiga. Kanaaf riiproogiraam gochuudhaaf kan barbaachisu dubbii waaqayyoo. Dubbii waaqayyoo Qolaasiis boqonnaa 3:6 afaan Ingiliffaatiin jedha let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Karaa ogummaa kamiin illee haa ta'u keessi keessan dubbii waaqayyoon kan guute haa ta'u keessi keessan dubbii waaqayyoon kan guute yoo akkas ta'e haareffamuu dandeenya. Yoo dubbii waaqayyoo dubbifan yoo qoran yoo itti yaan meditate goon study goon read goon haaressaa deebisisna fakkaachaa deema. Deelii kan inni barbaachiseef dubbii waaqayyoo dubbifachuu deelii kan inni barbaachiseef waan diigamu baay'eetu jira jireenya keenya keessaa yaada keenya kan qabatee jiru. Many strongholds
akka kanatti akka yaadnuuf beelli dubbii waaqayyoo guddifame. Galanni waaqayyoo ta'u asuma irratti dhaabaa sammuun keenya haaroo qabaa maaliif murtoodhaaf nu gargaara. Yoo murtoon dhufu karaan natti dhufe kun karaa waaqayyoo moo karaa foonii? Karaa fuuraa moo karaa foonii? Isa jedhuuf sammuun koo akka sagantaraa waaqayyoo akka jedhu duukaa akka bu'uuf isa fudhachuu isa duukaa ilaaluu irra jiraata. Gooftaaf galanni ta'u asuma irratti dhaabnaa keenya.